Eid Mubarak, Eid Mubarak, Assalam. Kubul koru Allah Taala Qurbaniru anjam. Eid Mubarak, Eid Mubarak, Eid Mubarak, Assalam. Kubul koru Allah Taala Qurbaniru anjam. Ei mohima chhoriye porok shokol hordoftoota kee hundi keessanuu walumaa galatti warri amantii musliimaa hordoftan hundi keessanuu baga ayyaana jaalatamaa ayyaana kabajamaa sooma hiikkaatiin nu ga'e isiniin ga'e isin jaa hundi keenya Eid Mubarak isin jechaatiin har'aan tana qophii iidaatiif sa'aatii 10:10 dhiyeesse jechuudha. Hojii hunda halkan guutuu hojjetaa bulee iida jechuudha. Egaa si dhumni isaa kana fakkaata maashaallah tabarakallah. Egaa hagaduma viidiyoo kanatti na waliin tura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa hazartanii hordoftoota kee jaalatamuuf kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessan alamanni isaanii keessan dalagaa fi maal fakkaata baga ayyaana kanaan illee rabbiin ittiin isin ga'e isin jaa hundi keessan warra barana kan bara hedduu isin ja'eeti jira. Itti aansuun egaa inni boru jecha namni rafuu hin jiru keessattuu egaa shamarran ka beekamaadha. Dhugaa gisee tokko nama jechuun yoo ati haga sa'aatii qo'anii kana ati hojjettu warroonni dhiiraa laatti jedhanii irriba isaanii quufanii gisee itti ka'an jechuudha. Sa'aatiin kun hangaruu osoo takka rafin sa'a 10 ga'ee jira. Hundumaafuu viidiyoon keenya eegaluuf jechuudha. Outfit misaasa yookaan immoo fuula isaa qofa isinitti agarsiisa. Viidiyoo guutuu isinitti yoo hin raamne waan ta'eef kun shunkurtii lukkuu lama hojjetuudha deema. Shunkurtii haga naagahu quncifadhee asitti immoo koobaa deeffadhee irra daabboodhaaf paatiraan maratti godha garuu wanniidha jechuudha. Paatiraan gurraachi kun hin kaasu namaa irraan jedhu gisee jalqabaa san bitanii eelantu waggaa hedduudha. Yoo san kana majjira jechuudha. Akka paatiraadii kun bareeda amma lukkuuleen haala kanaan naqaaqulleen kun hunduu qophaa'ee jira. Kallattimaan gara hojii seenna jechuudha. Jalqabarra laala gibbii waan fakkaatu akkuma lulluuqannee geessineen alatti lulluuqannee soommaan soomne kana hunda guyyaa lama moomee qofa manatti lulluuqannee jechuudha. Guutuu isaa alumatti lulluuqannee hedduu waan ta'eef kallattimaan lulluuqiin booda kara hojiitti seenna jechuudha. Hordoftii akkuma argaa jirtan. Kunoo hojii eegallee jirraa gibbii waan fakkaatu argitanii asitti distii irra kaa'e. Distiin kun hedduu guddaadha. Viidiyoo keessatti xiqqaa fakkaata malee kanaaf lukkuu haga 4 dalaguu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf kun amma shunkurtiin kan gisee bilchaate ganaa gadi siqaamu lakka irra jira lukkuu lama dalaguudha deema. Akkuma argaa jirtan kana hagana isinitti agarsiisa. Gisee dalagamu naam isinitti mul'isuu hin danda'u. Viidiyoon ni dheerata. Walumaa galatti halkan waan hojjetaa bule jechuudha. Bismillah hojiin nama jalaan dhumatu. Asitti immoo keekii xiqqoo sii godhuu barbaade. Baay'ee son ta'in xiqqooma jechuudha. Paatiraa xiqqishoo tanatti kunoo kaakaa'oo cinaan itti godhee akkanatti walitti makuutti jira. Yaaduun walitti makuu barbaadeeti akkana godhe saniin booda isallee eelee daaboo keessatti kan bilcheessinu ta'a. Eegasitti aansee mootu kun akkuma isinitti mul'ata. Kunoo haala kanaan asitti immoo daabboo keenya haala bareedaa ta'een qopheessinee paatiratti guyyune. Paatiraan gurraachi kun anufii kiyyaanaan baasu koobaa malee yookaan zayitiitti gootanii harcee jala firfisitanii yoo itti fayyadamtan malee naan rakkisa jechuudha. Kanaaf koobaa yoo fayyadame garuu maashaallah daabboo hedduu namatti tola. Hawsuudha gurraacha hawsuudha adii gubbarra firfissee haala kanaan godhee jira. Kunooti eeleen daabboo akkuma argaa jirtan kana kun duruu keessa keekiidha. Keekii reefisanii ammaan tana mootu akkuma argaa jirtan kan asitti waxiin keenya nu gahee jira. Maashaallah tabarakallah haala kanaan bilchaatee wanni hundi itti galee amma irraa buusuu fi ibidda lashara godhaa jira jechuudha. Hordoftoota kiyya viidiyoo guutuu isinitti agarsiisuu hin dandeenye. Viidiyoon kun eegaa halkan inni boruu jedhanii isin hunduu mana keessanitti akkamitti akka dabarsitan yaada keessan barreessa. Namni hunduu waan mana qabu dalagataa halkan sanii toora haga sa'aatii meeqaati duraanuu haga sa'aa 8 akkasni xumuraa ture. Iida ammaa kana immoo sa'aatii 10f akkas walakkatti geesse waan hojjetamu hunda jechuudha. Maaliif yeroo akkasina fudhate haga lulluuqannee ishaayin booda bakka san booda eegale dafeen eegale galgala gisee biraa galgalooma sanii kan eegaluudha. Saniif sa'aatiin itti fudhate jechuudha. Hojii nama jalaa hin saabatu. Distiin immoo bira deemu namni lukkuu takka gisee hojjettan gisee lukkuu hojjettan distii biraa hin sochootan jechuudha. Saniif hojiin sa'aatiin achi dheerate sa'aatii dheeraan itti fudhate. Kanaafuu haala kanaan ittoon keenya yookaan lukkuun keenya gahee jira hojjetamee jechuudha. Hundi itti galee jira. Kanaafuu ammaan tana ibiddi jala dhaamuuf deema.
dhadhaatti buusnee irraa fuuna jechuudha. Asiin immoo daabboo reeffisanii ibidda keessa paatiraa keessa galchee jira. Yoo bilchaate sallee baasee isinitti kan agarsiisu ta'a jechuudha. Isin immoo akkuma baratame laayik sheer gochuu hin dagatina. Hundi keessanuu kunoo ammaan tana ibiddi jala dhaamee dhadhallee itti godhee geessee jira. Normaalii jala dhaameera jechuudha. Ammoo itti godhu hin jiru. Ibiddi jala boba'u hin jiru. Kan akka namatti dhiisaa asuma irratti barbadama kana irratti suute tasgabbiidhaan haga ibiddi jala dhaamee duwwaa ta'utti jechuudha. Haala kanaan kan ofirraa geessee jira. Amma ganaa biddeena tolcha. Meeshaan dhiqamu akkasitti jira. Biddeenni hin tolfamne daabboo irra kaadhee jira dhuga dubbachuuf. Waxima kana hojjeta. Keekillee dalagadheera. Daabbollee keessa kaa'ee jira. Ijaan laalaa daabboo sanis asitti immoo waxii kana laalaa geessutti jira jechuudha. Kanaafuu amma asitti fufee maal hojjedhaa biddeena tolchee daabboo irraa baaseen booda waa hundaa galgaluma irratti hojjedhe. Saniif sa'aatii dheeraa itti fudhata jechuudha. Namni sa'aatii kana laatti dheerri ba'u arafaa jira. Anamaa fi mucattii xiqqoo na bira jirtu akka jechuudha. Gibbii keessa ka olii gadi jedhaa jiru. Maashaallah daabboon akka bareedatti na bahe maashaallah tabaarakallah. Kiiloo lama qofaa garuu ol guute sirriitti ilaalaa maashaallah. Koobaan hedduu takka bareechisa gisee ittiin tolchamu. Kunoo haala kanaan bareedee bahee jira ol sirriitti ol bokokee jira jechuudha. Jala sallee isinitti kan agarsiisu ta'a jechuudha. Hordoftoota kiyya namoonni viidiyoon kiyya gisee laaltan isinitti tole isin gammachiisa laayik sheer gochuu hin dagatina akkuma baratame. Namoonni immoo viidiyoo kiyya laaluun isinitti hin tolu laayikii gochuu hin jaalattan. Viidiyoo maayyuu laaluu yoo isinitti hin tolle ta'e laaluu dhiisuu dandeettan isinin jira. Hordoftoota kiyyaa fi kabajamtoota kiyya warri na jajjabeessitan warri waan irraa ordarii godhattan maamiloota kiyya yeroo dheeraa hedduu galatamoo ulfaadha. Rabbiin beeksina dhiirrisiin jaa namni guddina kiyya hawwitan namni waan gaarii naaf hawwitan hundi keessanuu galatamoo ulfaadha. Jallisaa kun kana fakkaata. Egaa viidiyoo babbareeda hojjedhee akkana sirra gadhiisuuf isin laayikii osoo gootanii sheer osoo gootanii chaanaala kiyyaa akkanaaf guddatu namni tokko ifaajee waan tokko noormaali nuti amma yuutuubii namni dalagu namni zimjeetuma yeroo itti dabarsuuf dalagu ta'e malee anamma akka kiyyatti hojiidha jedheetiin dalagaa jira yeroo dheeraatti sa'aatii isaaf kennee jechuudha. Kanaaf laayik sheer gochuu hin dagatina. Jallisaa maashaallah kana fakkaata waaw akkatti bareedee isiniin hordoftoota kiyya. Kanaaf ammaan tana waxii lukkuu hojjedhe geesse daabboon haala kanaan naa bahee jira. Kuukisii islaadhaan gaddan dalage ammaan tana biddeena tolcha jechuudha. Akka carraa ta'e biddeena xaafii diimaati. Waaw maashaallah jedha. Asumaanillee kutadhaa isiniin jira. Kanaafuu kunoo ammoo kallattimaan biddeenatti darbee halkan waan ta'eef eelin haylii qabdi dafee wama san geessa jechuudha. Maashaallah haala kanaan biddeenallee tolchee geessee jira jechuudha. Hordoftoota kiyya hundaayyuu suuta viidiyoo dhiqoo kan isin agarsiisee fi yaa viidiyoon dheeraadha waan ta'eef akkasumallee immoo waa hedduu waan ta'eef jechuudha. Ni dheerata sanii fi kanaaf anaguma tokko ittiin akka bohaartanii fi biddeenallee namni tolchee hin beekne jira jechuu fi miti waan nama gadhiisee kana hunda garuu isin ittiin bohaartanii anaaf immoo dalagaadha jedheeti. Kanaaf yoo isinitti tole laayikii gochuudhaan bira darbuu dandeettan. Egaa asitti immoo hordoftoota kiyya waan hojii sana hunda hojjedhee geessumaan akkanatti na eegee jira jechuudha. Asitti laalaa isin hundi kunoo tiraas carqitti na bu'anii eegasii dhiisan jechuudha ijoolleen. Kanaaf ammaan tana garana kutee kunoo mana akkas ture sana akkanatti faafaffash godhe egaa haga danda'een babbareechisee jechuudha. Haala bareedaa ta'een kunoo waan hojjedhe hunda si dhiyeessee meeshaa bunaa dhiyeessee jira. Akkuma argitan kana ixaana keenya cis mana keessa goone gargaraatan hedduu akka jaaladha. Ibidda irratti illee ibidda tartaniillee fayyadamuu dandeettanii sookeettiinis fayyadamuu dandeettanii. Anamma ibidda itti haaree hixaanni isitti fayyadamnu kun hedduu takka haylii qaba. Honni isaa kana gurraachisutti jira. Akkana isin caa hordoftoota kiyya maashaallah kun daabboo keenya haala kanaan muree muraasa isaa sirra godhee kaan immoo meeshaa daabboo keessa kaan san keessa kaa'ee jira. Waaw maashaallah. Haala kanaan hundayyuu qopheessee jira. Kennittoon keenyallee qophaa'ee kunoo ni argitan jedheeti yaada. Keekiin sunis kunoo haala kanaan qophaa'eeti jira. Halluu wal keessa waan godheefi kunoo ni argitan jedheeti yaada. Kuukisiin keenyallee qophaa'ee jira. Ammaan tana wanta hojii silaa hojii jedhame hunda raawwadhee jira jechuudha. Ammaan tana ofii kiyyaa dhiqadhee ijoolleen hin kaane qophaa'aa. Ijoolleen itti fufti jechuudha. Garuu ijoollee viidiyoo keessa baay'ee galchanii beektanii asitti kuukisiin kunoo haala kanaan qophaa'ee jira. Meeshaa kuukisii tanallee na biratti argattanii bifa lamaan jirti. Tunii dhiqqooti. Haala kanaan qopheessinee jirra. Amma gisee deemnee deebinuu yoo rabbi jedhe waa takka waliin nuti hojjennu hin jiru jechuudha. Kanaaf hojiin hundi raawwatame
halkan dadhabanii guyyaa idaa san tasgabbiidhaan ta'anii namni nama dhufe nama keessummeessu wayya yeroo san hojjeturra jechuudha. Ammoo wanta inni hojjete yoo jiraate ruuzaa fi killee qofa affeelini kanaaf san immoo sa'aatii dheeraa waan fudhanneef yoo dhufne dadhabni dhaqqaba jechuudha. Kanaaf manni akkana ta'ee jira. Amma gamana asumaan raawwatee jira. Gara aanutti illee kun kana fakkaata. Kunoonni argitan jedheeti yaada asitti immoo ijoollee yoo kaate akka kaan na jalaan balleessine jedhee bakki isaan irratti waa barreeffatan asirratti googisiif kenneetti qopheessee jira gara sakkisaan hin balleessinee fi isaan garuu waan ifu kanatti tola waan ta'eef garas deemuun isaanii hin hafu. Amma sa'aatiin kun osoo argitanii sa'a 10 foo'ee jechuudha. Isinitti agarsiisa sa'aata isaa gibbii illee kararraa kakkaasnee geessine meeshaa xiqqoon nu hafe. Meeshaa sanillee dhedheetiniin eegasii waan hundaa kun meeshaaleen dhiqamee jiru kana qofa hin dhiqin malee irratti gad dhugaana hojii kaawwan marasaatu ofirraa geessinee jirra jechuudha. Hordoftii egaa haadhaa gammaa ka hojjenne kun sa'aatii 10 fi daqiiqaa 16 agartanii sa'aatii 10 fi daqiiqaa 16 halkan keessaa jechuudha. Eegasii kilaasii takkatu na hafee bakka hojii kiyyaa jechuudha. Akkanatti isallee faffash goone ixaana keessa aarsine babbareechisne saniin booda uffata keenya jijjiirannee gara iidaa deemna jechuudha. Hordoftoota kiyya karaallee gizee deemu haga takka isin waraabee jira. Kanaafuu ittiin bu'aaraa laayikii godhaa isin jechuun akkuma baratametti jechuudha. Isinuma yaadachiisuu fi kunuu haala kanaan guutummaa waraabuu natti hin tolle. Asitti illee amma ixaanatti godha. Ixaana hedduu jaaladhaani. Ixaana asitti aarsuuf tana fa'a hedduu jaaladha gurraacha sani jechuudha. Bakurii gosa hedduu jira ixaana egaa. Namoonni meeshaa ixaanaa kana itti aarfatan kana barbaadanis yoo meeshaa bitattan ordarii godhachuu dandeessanii isi tokkoffaatti baay'inaan garuu feekii isaatti an akka tasaa ta'e argee jennaan bitee hedduu natti toltee jirti jechuudha. Waaw! Egaa akkana gooneen booda amma Eid Mubaarak Ramadaan Kariim jette tiraasiin garuu amma Eid Mubaarak warra barana kabara hedduu rabbiin nuuf jedhu hundi keessanuu Eid Mubaarak isin jeetiin jira baga geettanii. Egaa dhiqadheen booda akkuma argaa jirtan kana viidiyoo qal'iseeti beekatumaani ammaan tan uffata keenya jijjiiranne faafashi jenna. Maashaallah asitti innante waan diimaa uffadhee hin beeku ani agadha. Har'a meeqoon yaala jedhee abaayaa kana waaw hedduu jaaladhee jira. Online irraatiin fichisiisee ture. Hedduu bareedaa natti tolee jira jechuudha. Kaziippiiti. Saayizii xiqqaa guddaa ni qaba. Jaaladhee jira dhugaa dubbachuuf. Garuu uffata diimaa yeroo jalqabaatii fi diimaa fuurraacha olirraa deema garuu uffata diimaa fayyadamee hin beeku. Ammaan tana hijaabaaf kophee diimaa godhadhee jira. Waan tokko fakkeenyaaf ni jibba jedhanii yoo murteessan yeroo maraa akkuma jibbanitti jechuudha. Garuu yeroo wayii jaalatu dandeetta yaaluun bareedaa jedheetuma yaale. Egas booda yaanee jirra jechuudha gara dirree iidaa deemuufi. Isinoo akkamitti dabarsitan ayyaana guyyaa ayyaana Eid akkamitti dabarsitan hundi keessanuu mana keessanitti akkamitti akka dabarsitan akkuma kiyya kana hojiidhaan biizii taatanii sa'a 10 fixxamuu sa'a 8 fixxamuu hojii akka bunatti hafu ittanii dhuma yeroo hojjetu fixxamuu akkanii maashaallah yaadni ijoollee wajjin asitti xiqqoo isinitti mul'isumaa fi kunoo haala kanaan amma gahuu kaane jechuudha gara Iidaa bakka salaata dhugaa dubbachuuf hadhooma san salaatanii hin turre achi ga'uuf salaatuun takkama. Kunoo haala kanaa baajaajiin deemuutti jirra xiqqoo isin waraaba jedheeti karaa malee waan biraatii miti namni kanarra hin jiru takka namni hunduu makiinaan deema waan ta'eef jechuudha. Gana malleedha karaan argitan jedheeti yaada namni kanarra hin jiru makiinallee baay'ee gasmarra hin jiru. Hundumaafuu kana fakkaata jechuudha. Hordoftoota kiyyaa Eid Mubaarak ammallee irra deebiidhaan warra barana kan bara hedduu egaa rabbiin ittiin nu haa ga'u isiniin ja'a hundi keessanuyyuu Ramadaan akkamitti akka dabarsitanii ni beektanii dadhabbii garaagaraatiin hojii wajjin warroonni biyya namaa jirtanis achitti hojjetaa asitti maatii keessanitti illee yaada egaa maamiloota kiyya hundi keessanuu baga ittiin isin ga'e isiniin ja'a rabbiin immootu akka hojjetan keessa barakaa isiniif haa ga'u nagaan biyyatti isin haa galchu. Asitti waan taane hinnaa eeda nuti hin dibanne maama qofa dibate jechuudha. Asitti agarsiifataa turte nu hunduu hin dibanne akka carraa ta'e nu hojii qabannee turre isin dibattee tuun immoo mana mataatti turte jechuudha. Kunoo asitti uummanni waan fakkaatu bismillah maashaallah garuu nu raamne iyyooni namatti dhiqqoo namatti hin tolu waraabuuni. Kun amma gize salaatnee gize baanu gize seenan san immoo garuma ittiin silkii ol fuudhanii iyyuu hin jiru laala namni waan fakkaatu maashaallah
asitti immoo salaannee egaa bahaa jiraanne gara mana deemuuf jechuudha hordoftoota kiyyaa. Egaa viidiyoon kiyya kaarraa kana fakkaata. Hundi keessanuu bakkuma jirtanitti Eid Mubaarak isiniin jedheetiin jira. Warri viidiyoo kiyya hordoftan warri like share gootan galatooma ulfaadha. Bakka kanatti nama sadiitu siimbootuu fi naan jaanii turani. Namni na beekaadha, namni waan na beeku natti fakkaatu ture. Na akkasii kun ijoolleen haala kanaan deebi'utti jirra jechuudha. Ammaan tana salaannee namarratti qabuun xiqqoo namatti hin tolu. Amma gara ispaaltii guddaa bira geenyee jirra. Egaa inni baranaa kana fakkaata. Baay'ee horaawwan namatti hin tolu. Ayyaaduma dhiqoo irratti isinii hidhe malee asii kun ijoolleen naafoo jirti kun ni argitanii miti. Wattiin dhiqoon tana bira jirtu maashaallah wallahi amala bareeda qabdi, amala gaarii nama qabdudha. Dhiqoodha garuu yaadaan akka nama guddaati. Ijoollee simatu na qabee deemaa jira. Anka bakka gaheetti viidiyoo muraabaa miireen beektanii hojii kiyya. Amala hojiiti kuni ammaan tana achi ol seenutti jirra bakka itti nama eeguufi. Egaa akkan isiniin ja'a kunoo haala kanaan ol seennee asii fooqirraa gise baay'ee fooqiin jedhamu garuu xiqqoo daraja takka ol baanee namni achi hunduu gara mana ofii deemaa jira jechuudha. Amma eega salaatiin booda kun gara ziyaaraa maatii bira firoota bira gora fa'a kun gara mana ofii deemu garuu jiranitti fakkaatu. Kun akkana fakkaatan isin jaa kun xiqqoodha malee karaa ba'umsa dakasitiin inumaan mul'atu. Nuti mootu osoo achi hin seenin dirree iidaa osoo hin seenin bakkuma jirtanitti salaataa jennaan bakkuma jirrutti salaannee yaana jechuudha. Egaa viidiyoon kiyya kana fakkaata hordoftoota kiyyaa iidaa fi jalbultii iidaa walitti qabee isinii waraabee jechuudha. Waan dhageeffattaniif galatooma. Baay baay.